Hojii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru magaalittii qulqulluu miidhagduu fi jireenya lammiisheef mijattuu sadarkaa idil addunyaatti ammoo dorgomtuu fi magaalaa filatamtuu akka taatuuf qooda guddaa kan qabudha. Hojii misooma koriidarii daandiiwwan lafa deemtotaa, konkolaattota, saayikilii dabalatee bakkeewwan magariisummaa fi bashannanaa kan of keessatti hammate fayyadamummaa jiraattota magaalittii hunda kan mirkaneessedha. Kanaan dura haalli dhabamsiisa balfa dhangala'aa magaalittii boodattafaa kan ture yoo ta'u waqtii gannaa lolaa uumamuun daandiirra yaa'uun sochii tiraafikaa danqaa tureera. Yeroo ammaa kana hojii misooma koriidariin hojjetamaa jiruun rakkooleen kunneen furamaa kan jirani. Amma kan argamnu kutaa magaalaa Araadaa bakka 4 kiiloo kan daalatti jedhamee beekamutti kan argamudha. Egaa magaalaa Finfinnee miidhagduu fi hawwattuu fi jireenya lammiishee mijattuu akka taatuu fi hojiin misooma koriidarii hojjetamaa kan jirudha. Yeroo ammaa kana egaa dhabamsiisa balfa dhangala'aa ta'u dhangala'aawwan yeroo waqtii gannaa socho'an karaa ammayyaa fi si'ataa ta'een dhabamsiisuu fi qooda guddaa akka qabu namoonni kan nutti himan. Daandiin kun yeroo bokkeenyi roobu daandii odoo hin ta'in laga fakkaata. Maaliif bishaan akka jirutti daandiirra yaa'a waan ta'eef namni ce'uudhaaf illee baay'ee kan rakkatuu fi namni meeqa kan itti lafa dha'e ta'uusaa ofii keenyaaf waan agarre waan ta'eef rakkoo akkasiisan hiikuudhaaf daandii maddii irratti karaa bishaan deemuudhaan bal'isuudhaan tubboo awwaaluudhaan akkaataatti bishaan kun karaarra hin korre gochuudhaaf wanni qoffaramaa wanni qotamaa jiru jira. Kuni fuulduratti daandichi laga ta'uu dhiisee akka daandii ta'u gochuudhaaf faayidaa inni qabu guddaa ta'uu isaati. መኪናዋ በሚያልፉበት ጊዜ በህዝብ ላይ ውሃ እየረጨ ነበረ። ወይቲ ገናቲ ኮንኮላታን የሮ ነምኒ ብረደብሩ ሎላ ዳንዲራ ያኦ ነሞተtti facaasa. Amma garuu dhangalaan kallattii barbaadu akka deemuuf ujummoodhaaf qotamaa jira. Kunis bishaan daandiirraa namootatti akka hin facaanee fi miidhaa namootarra akka hin geessifneef hojjetamaa jira. ጎርፉ ከላይ የሄደ Wayitti roobaa lolaan daandiraa kan lola'u uffata namootaa kan balleessaa ture sochii tiraafikaas danqaa ture. Yeroo ammaa kana ujummoo dhangala'aa dhabamsiisuuf oolu qopheessuu fi hojiin hojjetamaa jiru nuti tolee itti gammanneerra. Kanaaf rakkoo duraan mudataa tures ni furama jedheetan yaada. Ujummoowwan gurguddoo lafa jalatti awwaalaman balfa dhangalaatee haala salphaateen daandii irratti osoo hin bahin bakka qophaa'eefitti akka dhangala'u taasisaa jedhu jiraattonni magaalaa Finfinnee EMN waliin turtii taasisanii. የፈሳሽ ራሱን የቻለ ቱቦ ተገጥሞለታል። Dhangalaan ujummoo sarara mataa isaatiin akka deemuuf hojjetamaa jira. Namni osoo hin arkin miidhaa namarraan osoo hin geessifne dhangalaan manneen namootaatii bahu ujummoodhaan bakka qophaa'eefitti akka deemuuf hojjetamaa jira. Duraan boolli dhangalaadhaaf qophaa'ee daandiiwwan qarqara jiran guutamuudhaan asfaaltitti ol kan bahuudha. Fooliin isaatis miidhaa kan geessaa ture. Amma haala ammayyaatiin qopheessuudhaan dhangalaan alatti akka mul'anneef bakka qophaa'eefitti deema waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kanaan dura tubboo mana awwaalamanii balfi fi dhangala'oon keessa deeman baay'ee dhiphaa waan ta'aniif waan xiqqoodhaan cufamanii akkaataa itti bishaan balfa karaa san qabatee deemuu didee achi bahee karaa uwwisu waan jiruuf amma immoo haalli ammatti hojjetamaa jiru tubboo babal'aan awwaalame karaan kun balfi adda addaa akkaataa barbaachisu akkaataa itti keessa deemetoo bakka barbaachisutti kuufamu gochuu irratti faayidaa guddaa qaba. Hojii misooma koriidarii fayyadamummaa lammiilee hunda kan mirkaneessu waan ta'eef milkaa'ina hojii kanaa fi namni hunduu tumsuu qabas jedhan jiraattonni kunneen. ይህ ልማት ለማንኛውም ህብረተሰብ ጠቃሚ ነው። Misoomni kuni nama hunda kan fayyadu waan ta'eef namni hundi misooma eegalame kana akka milkaa'uuf tumsuudha qaba. Uummata kamiyyuu kan fayyadu ta'uusaa uummanni hubate daandiiwwan hojjetamaa jiru kanaaf hojii misooma koriidaraa hojjetamaa jiru kanaaf hunduu gargaarsa mataasaa akka godhu waan isarraa eegamu akka godhu akkaataa itti inni galma ga'u hundumtuu gahee mataasaa akka bahu gochuu barbaachisaadha.